boodatti isin galchina. Bira invite godheetin jira ammallee. Bira accept godhi yeroo takka. Bira invite godheetin jira accept godhi. Sagalee marwaatu akkas godhu jiran fakkaataa bara. Oo walafti. Okay. Amalechi Shumeti. Dhufteessa? Amalechi Shumeti. Sotti ayyoo waan jiru haa. Banadhu viidiyoo. Nagaa amma. Abdee suma malee amdee. Mee ammuut godhu haa? Way taanaan ammuut godhaa seeti. Laa ammaan tana sagalee nagaa qabdi. Amma nageessanii. Eega. Dirqama qabdanii ol hundee. Isaan dubbii jara deebuu kan nama gara. Okay. Ammas dhageenya. Akkati kuma gaarii terfaa fi ijoolleen kun lameenuu naaf akka saayibaa fi saayiboon qofa osoo hin ta'in akka obbolee jiranii rakkoo dubbitu uumamte jalqaba osoo wanti hin jeen anaatu dhagee walitti araarsifamu waan hin danda'u hunda godhaatiin ture. Hin milkoofne taa'onni sun namni hanga walitti araarsisu fi yeroo takka lama sadii akkas walitti araarsisan ture. Wanni isaan jidduu jiru immoo dhimma walitti araara qofaan dhumu waan hin ta'in jecha irra deddeebi'anii wal dhabbiin isaan jidduutti uumame sababa kanaati asillee dhufuu hin barbaanne gaafa dura yaadne asirra dhufu kun dhiyaatu namadee garulleen turre sooshaal miidiyaa irratti wanni bahee waan bareedaa miti jennee waan yaadnuuf garuu ergati isaan lameenuu yaada asirra eega dhufan booda ammallee wannan jalqaba irratti wanni kana yaadanii dhimma kanaa hin eegalan irratti hawaasa fi hunda warra asirra jiru hin barbaadu. Akka asirratti gartee akkanaa yaa'anii hamtuu walii dubbatuu fi wantoota garaagaraa haa ta'u osoo hin taane rakkoon isaan jidduutti uumamte tun akkamitti furmaata akka argattu qofa irratti akka xiyyeeffannutti osoo ta'e bareedadha. Sababni isaa wanni sooshaal miidiyaa irratti namni waggaa dila kana waliin ture akka obboleeyyanitti mana tokko keessatti waliin galaa bakka takka waliin hojjechaa halkanii guyyaa waliin wanti jecha dhimma ifii dursanii dhimma biraatiif yaada namni waliin sadarkaa kana ture. Amma deebi'anii hamtuu walii sooshaal miidiyaa irratti baasanii dubbatuun hedduu ulfaata. Amma kaayyoo waan kanaa asirratti hamtuu walii dubbatanii abaluu akkasuma godhee jaanii osoo dubbatamu baate annatti tola. Sababni rakkoon furmaanni kun ittiin furamuu danda'u jara kana lameen jidduu maaltu mudate wanni mudate kun hoo akkamitti furmaata argachuu danda'a jechuu yoo taate malee abaluutu akkas na godhe waan akkasiin na godhe jaanii hamtuun hanguma afaan keenyaa baatee nama biraa bira geessu wanni suni furmaanni ishillee fagaachaa deema. Hanguma namni dhagahee namni garaagaraa by the way sooshaal miidiyaa irratti waan bahee jechuun waan furmaata illee osoo waan argatu tahee waan tan furmaata dhoorguudha malee furmaata itti fiduun akkaan amma jee kanatti yoo ta'e malee rakkoon furmaata kanaa maal itti godhuu qabna qofa irratti yoo xiyyeeffatame malee abaluutu akkas na godhee abaluu kanaatu waan akkasii dalagee isaa akkas na godhe jaanii yoo wal himachuu taate asirratti rakkootu uumamaa deema daranuu. Sababni namni sooshaal miidiyaa kanarra jiru namoota keessattuu warri tiktaak irra jiru namoota ajantuma dubbii namaa godhatanii taa'anii haasa'uuf sooshaal miidiyaa kanarra jirantu jira. Hundi kan beektanii namoota akkasii saniif ajandaa godhuu osoo hin taane furmaanni rakkoo tanaa maali waan jiru irratti osoo xiyyeeffannee bareeda. Rakkoon isaan jidduutti uumamte maali? Rakkoo tanaaf yoo furmaata akkamitti itti goonaa waan jiru irratti xiyyeeffannee yoo wanni hafe tahaa isaan jiraatte akkuma jalqabne sanitti akkuma jalqabaa gaafa amma dura lafatti haasofne sanitti lafatti deebinee haasa'uu dandeenya malee dubbii guutuu asirratti yoo haasofnu taate
furmaanni sun ni hafaa jechuudha barbaade. Kanaafuu akka namaan tana jee kana yoo ta'e bareedaan jaanii yaadni kan namoonni biraatti gaatirratti dhufanii maal akka goonuu qabnu akkamitti isaan walitti araarsuun akka danda'amu irratti marii haa goonuun jaa ammoo isa lameen callaa fi badhaasuu waan danda'amuuf isa akkas nu godhee kun akkas godhee waan akkasii godhee jettanii hamtuu walii asirratti hin baatina namni gammachuu waliin beekaa hamtuullee ittiin jidduu hanga sun waan wanumaan fedhe sun yoo ittiin jidduu jiraatte baatanii hamtuu waliin dubbatina jechuun barbaadan akka wanti akka ka'umsatti jechuudha osoo dubbii tana haa ta'uun jalqabin duratti waliin hammeessinaadha. Waan namni itti isin wanti wal fuuldurallee waliin jireenya keessan booressu asirratti hin dubbatina. Dubbiin hamtuu namuu akka hin dubbanne jechuun barbaada. Kanuma welcome haroo. Galatoomaa. Okay. Galatoomaa birraa sagaleen tiyya ni jirti warri mana haroo bagana gaan dhufte. Okay. Asirratti obboleeyyan warni beeku qabdan isin hundi asirratti ammaan tana waan lamaatu jira isin hundi dhaggeeffadhaadha. Wanni lamaan jiru waan jiru guutuu dubbannee furmaata baasuu yookiin immoo waan jiru hunda as gubbatti dubbannee bifa biraatiin osoo hin taane bifuma nagayaatii fi bifa gaariin bifa gaafiilee isaan gaafannuun deebisaa gahaa finnee asuma gubbatti furmaanni san immoo eenyu harka jira isin harka jira hawaasni harka jira yoo isin furmaata san furmaanni waan fedhe haa ta'u furmaata san ni kanninaa kajattan taatanii furmaata san ammaan tana itti goona dubbii san immoo asumarratti ajjeefneeti asumarratti osoo isin jirtanii walitti fayyifnaa jechuu isinii galee nitorkii eenyu okay furmaata ni kannitanii furmaata yoo kannitan nuti la waan manatti haasaan hunda as gubbatti naasawan isinii galaami waan keessaa naasonne guutus finnee as gubbatti naasonnu san akkasitti nun eegina wanni hundi as gubbatti hinaasayamu immoo furmaata ni barbaanna furmaata sanii isinirraa barbaanna haaroonis dhufee jira yaada haaroo irraa fuudheetiin san boodarraa karaa obboleeyyan keenyatti achi dabarraa haaroo mee waan kana gaa jalqaba irraatilleen keessallee waliin illee asonne quba qabda asiin si guddisa quba qabda dubbiinis akkamitti akka deemamu turtes quba qabda ammaan tana waan kana osoo diippili hin taane sababa isaan itti wal dhaban isaan lamaanuu gaafannee kara furmaatatti dabarramoo lakkii dubbii tana akkanumatti ni ajjeesna furmaatas ni goona kara araaratti haa dabarruudha mee yaada kan kee jalqaba. Tole, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan obboleeyyan kiyya duraan dursee obboleessa kiyya Abdee Shawuu Caalaa Badhoo fi Birraa Inspire hedduu takka galatoomaa hawaasa keenyaa kanas gara jirtan bifama anillee xiqqoo isinirraa dhibaawatiin ol seene kana mata kaati duraan dursee obboleessa kiyya Abdee waan kana sa'aatti fudhattee akkana ifaajiitti hafaltee waan kana asitti hawaasa irra fidee formaata obboleeyyan keenya kana gidduutti fiduu yaaloo hedduu takka galatoomii si ja'a. Ani akkuma ati ammaan tana tuyxee xiqqoona duratti illee haasofitanii jirtanii gaafa akkuma nama irraa dhaqqabe kanarraa hin fuudha. Yoonii fi silaa waan kana badala dubbiillee keessaa akkasitti asoo hin dhoosne akkuma ati reefu jettee maaliif akkuma Oromoon jettee garii rifeensa kana nama dura haaddatanii garii ammoo qoma haaddatan jaanii waan santaatiin jecha arraan tana obboleeyyan keenya kana asirratti asoo isaan hin fayyisne adda hiyyaanu kun waan jala muramee jiru jechuudha kun gaarantii inshallah yoo rabbiin jedhe kanaafuu osoo nuti jirru wanni kun numa hin taane waan san furmaata san finneetuma asirratti kan fixnee baanuu tahaa jechuudha waa hundaa'u kanaafuu ilfaadhu ashu oliin deebisa okay akkana goona yoo ni fi dubbiin akkana ka ta'u ta'e akka birraan jiru sanitti yoo ka ta'u ta'e waan jiru guutuu anaa dubbadhuuti
Keessoo sun ta'in waan takka takkaan dubbadhee furmaatatti yoo deemnee obirraa anummaan takka takka irraa waldhabdee kanaa fi maal akka jiru guutuu dubbannee san duratti immoo waldhabdeen kun hawaasni uummanni kaayirootii fi lafatti yoo maaliif araarri kun bu'uu dhabe irrattis yaadni ni kan namaa kasan booda furmaata asumarratti akkuma haroon amma dhufe kanatti namoota nu barbaachisan ol galfannee furmaata kana asumarratti irraan tana cufnee firraa finnaa jechuu osoo karaa dheerallee hin deemini karaa saniinis arraan tana inshaallah furmaata itti agarreetuma deemna birraa san duratti gaafiin si gaafadhuutu jira ati gaafiin nan si gaafadhu akkamitti dubbiin tun online irratti bahuu dandeesse namoonni si dabalatee namoonni jajjabaan osoo kaayiroo san keessa jiranii akkamitti haddii kana namni dubbii tanallee sitti natti jalqaba fide sihi yeroo ati natti fiddoon piraankii akkanaan irraa dhiisaan isin hin jee piraankii irra obbuu irra deebitee dubbiin jabaattuun anis jidduu seenuu danda'e akkamitti lafatti dhumuu danda'e dubbiin tuni mee kanarraa xiqqishoo nu dubbadhu immoo badhaasoo callaa birraa haroos dabalatee ani waan nu barbaachisu furmaata sanii waan akkanaati jennee daangaan hin ibsinu isin hunda akka isinii galutti daangaanii waan aganaati jennee akkana jennee waan ibsinu miti akka furmaatatti nu ifnu immoo in general gooneetuma dubbanna jalqaba irratti birraa gaafii tana qofa irratti xiyyeeffadhu akkamitti lafatti dubbiin tun akka dhumuu didde mee adda nu baasi. Okay, itu galatome fada tin duri dubbiin tuni jalqabdee fi isaan labeen gaafa wal dhaban dhimma irratti wal dhaban dhimmi isaan wal dhaban dhimma waa'ee diinagdee fi waa walirraa qaban jira waan kanarratti wal dhabanii fi waan kana immoo isaan akkuma beekamu wantoota hedduu waliin dalagaa turanii waliin jiraachaa turanii namni ammoo waliin jiraatu akka obbolee jiru dalagallee waliin qabu akkasuma jireenya isaanii guutuu waliin qabu faayidaaleen garaagaraa jidduu ni jirti namni faayidaan jidduu seente immoo obboleeyyanillee wal dhabsiifte abbaa fi ilmaa wal dhabsiifte waan kanarra wal dhabanii gaafa waan kanarra wal dhaban jalqaba anaatu dhagahee gaa namni hedduu isaanitti dhiyaatu fi waliin jiraatu ana waan kana akka obboleessaa tokkotti dubbii tana naan gahanii gaafan jidduutti furmaata barbaadudha isaan lameenuu yaamee wanti jiru furmaata itti godhuu hin dandeenye sababni hogganni isaan walitti araarsee fi waan kanaatu jidduu jira fakkeenyaaf namni waa walirraa qabu tokko hanga wanni suni kafalamuufitti walitti araaramuun ni ulfaatti yeroo lama yookaan sadii akkas walitti araarseen ture deebiinii ammoo wanni sun hanga ta'utti waan jedhamu gartee what sagaleen dhagaamu jira dhagaama Dhaggeeffamu jira yaa. akkasitti waan kana sababni waan kana waan ta'e jecha ani yeroo walitti araarse hayyee waan kana godhuu ni dandeessaa itti gaafatamummaa kana fudhachuu ni dandeessaa waan jiru na dhiyeessanii keessattuu badhaasoo jechuudha waan jiru kana waan kana itti gaafatamummaa fudhattee godhuu ni dandeessaa waan jiru gaafii na gaafannaan ani ammoo dandeettiin ani qabu furmaata sanii itti godhuu osoo hin taane lameen walitti araarsuudha fakkeenyaaf waan jidduutti badee kana akka kafaltetti kafaluu fi wantoota garaagaraa gaa'ee waan kana hodhati dubbii tana dhiisaa asumatti jechuu waan hin dandeenye jecha sababa kanaa namoota garaagaratti dubbadhee nama agartee waan kana furmaata fiduu danda'a jiru hedduu gaafadhee ture ani akkuma beekamu sooshaal miidiyaa irratti laayiv hin seenu asirrallee dubbiin akka dhuftu hin barbaadu ammoo gara keessatiin namoota hedduun dubbisee namoota san keessaa tokko abdiidha abdiin ammoo waan furmaata jee yaadu asirra fide namoonni biraa ammoo kanneen an dubbise sooshaal miidiyaa irratti akka baasaniif osoo hin taane akka dubbiin ture osoo sadarkaa kana hin geenye furmaanni itti dhufu namoota biyya kana jiranis tahee namoota biyya biraa jiran kan garaagaraa aboo rakkoo kanaatu jira waan akkana kanaati ijoollee kana akkam goonaa sadarkaa kanarra waliin jiranii waan jiru yeroo hedduu yaalii godhaatiin ture walitti akka araarsinu manguddoo nama gurguddaa hunda yaameetiin ture walitti finnee turre teenyee haasonnee turre wanni kuni sadarkaa haasaatti osoo hin taane waan akkanaatiin furmaata argachuu danda'a waan jedhamu waan yaada akkasii qabaniif jecha waan sanii ammoo ani godhuu waan hin dandeenye jecha namoota waan kana godhuu danda'an akkuma namallee irra deebi'ee wanni ibsu barbaadu namoota waan kana godhuu danda'an jee yaadu kanneen hedduu ibn as jalallee jiraachuu danda'ani namoota akkasii tanitti waan akkana kanaa kan yoo goone sadarkaa agartee wal gargaarree waan kana kana yoo goone waan jiru nama hedduutti dhiyeesse namoonni waan kana nu hubatanii fedhinnaa akkasii qaban turre sababa kana isaan kuni yeroo waggaa tokko walitti araaraman
yeroo xiqqoo booda gaa namni faayidaan jidduu jirtu deebi'ee wal dhabaa irra deddeebiin akkasii wal dhabaa turan ammallee walitti naansu ture hayyee dubbuma tana ol baaftanii nama duratti illee wanti hin godhina waan dhoogarte namni furmaata wanta akkasii godhuu hin dandeenye si dhagee yoo faayidaan inni si godhu hin jirtu fakkeenyaaf namni jidduu haasee or waan ati balleesse gartee si gargaaruu hin dandeenye dubbii yoo dhagee faayidaan inni fidu hin jiru yoo waan nama nuyicha even dubbii tan namni akka dhageenyallee jaboo dho'isaa turre furmaata akkuma dandeenyetti itti godhudha jechuudha. Akkuma kaasee kana manguddoo umrii nurra gurguddollee yaamee walitti araarsuudha yaallee turre asirratti maa baaftan yaada jiru namni hedduun akka kaasu nan beeka ammoo hanga dandeenyu qofa osoo hin ta'in hanga dandeenyu ol akka kiyyatti hanga danda'u ol rakkoo isaan jidduutti uumamte kana fiiksi godhuudhaaf tattaafadhee ture namoota hedduudhaan gahee nama gurguddaa yoo gartee nama narra guddaa nama arrii qabu kabajan jee namoota akka illee fidee dhugaadha nun salphifne yeroo saniif dubbii waan akkanaati yaanii dubbii adda nu baasanii addaan deemnee hanga wanni sun furamuu jenneeti. So namoota gaa waan kanaan itti himaa ture keessaa tokko abdee ture abdeen ammoo akkanaan godhaa waan jiru yaada kana fidee sanillee mormaa turre lakkii achirra finnee rakkoo jirtuu fi wanti dubbannee isin xiqqeessinu akkaataa furmaanni itti argamu achirra barbaannaa waan jiruuni abdeen gaa asirratti ol baasuu danda'e. Isaan jidduu wanni biraa osoo kan jiraatu hin tahin akkuma reefu tana kaase faayidaa wayirra wal dhaban namni waliin jiraatu faayidaa wajjin qabaa namni wajjin dalagu dhimma walitti fiduutu jidduu jira akkuma beekamu namni waan takka walitti qabu ammoo wal dhabuun hin oolamu kanarra wal dhabanii kana caalaa yoo diiteeliin kan barbaachisu ta'e abdeen addatti baasa wanni jiru kanarratti ammoo akka furmaatatti fakkeenyaaf haroo dubbiteen turan jee dhimma kanarratti abdeeni quba qabanii namoonni tokko illeen I think abdeen kan ittiin jiraachuu danda'a. Namoonni nani dhimma kana jalqabarraa itti himaa ture kaas jala jiranillee ol ba'anii dubbachuu danda'anii maqaa yoo yaamuun dirqaman taane. So wanni yeroo kana amma furmaata akkamitti mul'atini maatii kana booda obbolummaa isaanii dursan deebisanii akkamitti akka waliin jiraachuu danda'an irratti akkamitti hojjan hojii duraan karatti addaan muransan itti deebi'anii akkamitti aartii saba kanaa guddisanii hawaasa kana bashannansiisuu danda'an ifiif illee jijjiiramanii hawaasa kana akkamitti akka tajaajiluu danda'an deebi'anii obbolummaan isaanii sun daran cimte akka duraanii sanitti amma ijoolleen sun sadarkaa obbolummaa waliin jiraachuu dhiisi sababa dubbii kanaati badhaasoo ganda biraa kireeffatee ganda kanarra galee jechuudha. Even amma naafi badhaasuu wal arguudhaaf hedduu rakkisaadha yoo qaxaroodhaan walitti bilbilee wal agarre malee ganda kanarra ganda biraa gale sadarkaa kanatti isaan dhiisi nutuu addaan dubbii kana. So waan kana akkamitti akka furmaatni itti godhamu ammumarraa yoo itti yaadame hedduu bareeda yoo ammoo diteeliin dubbii kanaa gartee asirratti dubbatamuu qabaa kajettan kanaa yoo taate itti yaadati abdeen faanitti haroonis jirta namoota biraatti wal baasati kana caalaa haasawni barbaachisaa asirratti ammas akkuma reemu tana kaasee badhaasuu fi callaan ammoo asirratti dubbii akkana baruu akka tana godhe jettanii osoo dubbatu baatanii anda iddoo tokko tana waan natti tolurraa badhaasuu akka tana godhe callaa akka tana godhe isaatu akkasii lakkiisiitu akkasii jaanii namarratti bakka kanatti osoo fakkeenyaaf amma yoon ani jidduu jiraadhe narratti waan hunda haa ta'uu danda'an akka saayibaa akka obboleessitu waan ilaalaniif jecha asirra ammoo namoota hedduutu jira nama akkuma sadii fo'ii jira viidiyoon asirraa kun riikardi godhamee gara adda addaa wanti ijaa waan hamaa osoo dubbachuu baannee waan positif irratti yoo nuti xiyyeeffannee hedduu tokko bareedaan jaa hedduu tokko galatooma kana caalaa ammoo wanni ibsa irratti kan yoo jiraatu taate ni dubbannaa carraan ammoo isin kannaa hedduu tokko galatooma ulfaadhaa. Sagalee. Okay. Thank you. Asawa dheeraadhaa so'ee birraan asawa jala fixee jira. Akkana goona. Koomantii of isinirraa goonu. Okay. Yeroo takka caaltu feesaantiin saadiqee naagalchaadha. I think as jala jira. Saadiqee ol seenii ibsu qottu. Okay. Abdee oguu takka waan takka mention kan hin godhuu fadu anillee kan hin bira darbee jira. Kan hin mention godhuu fade. Dhugaa akkuma reefun tana birraan jee anillee obboleettii maatii Oro kontaaktii namoota turte akkasuma abdiillee
So maakiin illeen yaalii isaan isiin godhaa jirtu so asumaan asoon xuyne bira dabruu hin barbaanne beekte. So callaa fi eenyu badhaasoon hedduu takkaan wallahi isaan galatoonfadha hedduu takkaan like fayyaadee galatoomaa jaan Freddy isaan godhan jechuudha. Obboleen kiyya isaan lachuututu warra harka nu darbee miti haya ja'anii waan isin jettan nuu tahaa ni fudhannaa ja'anii isiin illeen mala adda addaa illee itti baastee isaan lamaan kana illee fiddee waliin akka sila eenyee haasa'uu dandeenyu illee goonee yaadaa turre jechuudha. Ammoo akkuma beekamu waan takka gizeenii fi manguddoon takka qabde mangudduma san harka dhiisanii obboleessa keenya abdee waan kana fuudhee ifirratti waan jiru jecha nuti illeen akkasumatti tumsa irratti taane jennee waan kana waliin irratti kan hirmaannu tahee jechumaan barbaadeeti fayyaadee galatoomaa isaaniin jechuun fadhaasumaan jechuu fi saniif sagantaan sana akkas taate dhiifama abdiiwwan dheereessee itti Abshir, thank you. Saadiqee as jala ni jirtame. Caaltu yeroo takka Saadiqee faana galchi ammaan tana karaa daarektii karaa furmaata achi deemneeti ashuu kottu sin barbaada. Ibsuun bante okay. Ashuu banii wanna kan kee banii. Okay, amma namoota lama akkana kan nurraa hafeetu jira. So haro directly amma karaa furmaatatti mi achi deemnu ammaan tana anis haasawa dheeraa godhuun duratti koomantii isinirraa hin cufaa? I think commentii yoo banaa dhiiste bareeda because namni yoo commentii cufte ni yaa so interact godhuu fadhana fakkaata namni. Okay. Waan namni jee commentii ni cufta guusan. Okay. Obbaleeyyanii dhageessan birraan already waan hundaa haasawee jira. Wanni hundi efa haasaamee booda gaa anas tahee abbaan fedhee namni lama hawajja jiru wal dhaba. Diinagdee irratti wal dhabanii jee gabaabsinee yogguu isin himnu. Diinagdeen sun immoo waan haganaatii haganaa wanni isin hin jennu hin jiru as gubbatti. So yeroo dheeraadha kaayiroo keessatti ture dubbiin tuni. I think ijoolleen lafattis ijibbaata godhuu turanii immoo furmaataatu argamuu dadhabe malee namoonni hedduun jidduu seenanii jiran. Yeroo seenanii furmaataatu argamuu dadhabe bikka kanatti. Ammaan tana haroo faas jedhii abdii daddarfaan ni jiranii Dr. Nuraddiin faanis ni dhufanii as jala ogguu dhufan naaf galchitanii saantii faanii. Okay, Ashu, welcome. Naaf galchitanii keessaan haasoineeti aboo waan akkanaan nu qunnameeti bifa kamiin akkana goonaa bifa kanaan jennee xumurre inshallah ammaan tan ammoo yoo ni fi ijoolleef gaa carraan kanninaa kajettan taate ijoolleef hin kanninu ibsaan damiinaatis nu gidduu ture haasawaa kana keessa yoo as jala jiraate ibsaa damiinaa naa galchitan caaltuu faanii yoo ijoolleef carraa hin kanninaadhaa akka isaan hin haasoinee I think wanni ifaan ibsuu fi haroon akka birraan akka haasawaa keessatti waan kana ijoolleen akka haasottu hin barbaannee jaanii isinoo ijoolleef carraa ni kanninamoo lakki isaan hin haasoini nutumaattu efa hagana akkana jennee dubbanne daarektii karaa furmaataa akka dabarru barbaaddan furmaata dabarreetuma ijoollee ittiin haasoinu ijoolleef carraan kanninu nutummaan osoo isaan jiranii waan kana furmaata xumurree hooyidha amma gaafiin akkam jetta kanarratti mee ibsuu dafi gabaabsaa please gabaabsaatii nu xumuraa wanni ibsuu deema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessan akkam bitti nagaa keessan fayyaadha. Jalqaba abdiitillee galatoomaa kan irratti birraa hundi keessan ijoolleen osoo xiqqaan jenne abdiillee kabajanii dhufuu keessanii fi badoo fi caalallee hedduu galatoomaadha. Wanni jechuu barbaadu ani gabaabsee dubbiin dheeressu namni isin dubbisiinillee dhiifama. Haruma gabaabaa abdee nuti amma wanni barbaadnu eega ijoolleen tun as waliin nu dhuftee wal bira dhuftee waan tokkollee waan gartee furmaana silaa ta'u gama diinagdeetiin jiru sanii nu qabanneetuma waan san nam tokkotti illee waan asirratti himnu hin qabnu sonnuu keessaan fixee waan sanis akka bakka bu'ee nageenyi boogoodha ammoo lakki keessaanii miti lakki anoo asumarra finna keessaanii miti keessaa wanni jaamu hin jiru diinagdee asumarratti kadhumatu asumarratti araarsinee asumatti xumurraaf oonaan illaa malee wanni tana booda carraan keessaanii dabaree dhumate wanni asirratti illee waan saniif. Yaada kiyyatti ani tawaan sanii akkasuma nu qabii asirra waan dubbatamu barbaachisu barbaanne akka wanni san asirra kee dubbatamu karaa dabarree karaa dabarru karaa isaanii nagaatti buufnee isaan afaan irraa waliin ja'anii waliin taphannee waan duraan ittiin barree waan isaa garaatti isaan ittiin barree asirratti namoota wagga bakka jiru dheessee nagaan adda baanan ja'a taanii immoo faaloo isin goona akkuma isin jettan goona abdee.
Tole asaanti caaltuu ni jirti ezela caaltuu yoo jiraatte naagalchi namoota nan sinjoo kana saatii ababaa erkaa yoo jiraattani okay so akkuma ammaan tana isin hin jenne ifaallee gara dhumatti oliin sigalchaa asuma jala naa turi haroo akkuma oliin jenne namoota keessaan dubbisnee jirra abdiin dadarfaanis ni jirani karaa deemu jira xiqqishoo na obsaa jee asumarratti akkuma atireewun tana jette asumarratti xumurra immoo waan aganaati jennee maqaa hangas jennee menshin hin goonu haroon jalqaba mataa isarraa nu jalqabeeti carraa ammaan tana eefa kaara furmaataa ta'e harumaaf kennina ijoolleef carraan kenninuu jennee jirra ijoolleen bikki itti carraa kenninuuf furmaata kan eefa finnee Jarraan nu kannamuu qaba. Kannamuu qaba. Jara lameen kannamuu qaba. Dhiifama achi duuniin seenee akkamii harka fuunee nagayaa fayyaadha. Hordoftoota Abdee Show isin cuftinuu warri asirra jirtan obboleeyyan kiyyaa Haroo, Badhoo, Ibsuu, Birraa, Callaa hundi keessanuu galatoomaa illeen jiddumaaniin seenee naaf kolchaa. Ammoo egaa wanni kun asirratti bahu tahee jilmaanillee haasoytanii birrallee reefu ibsee hedduun ijoollee tana walii araarsuuf yaale je'ee garuu bakkuma deebi'a saniifuu Abdee isaanilleen yoo diiteela himuu baatan carraan kan namuufi qaba yaada isaanii ibsachuu qaban san booda furmaanni itti aanan fakkaata dhiifama. Okay. Haroo waan dubbattu qabda? Tole ayyee duraan anilleen gabaabsuudhaan jaaladhee ture waan kana ammoo egaa isaanilleen badhoolleen nutis dubbachuu qabnaa kan jiru ta'e